oduu qindeessiteef daraartuu guddaa galateeffannaa boqonnaa muraasa booddee wal argine yoo ko doktor daawwachaa jirtu yoo ko doktor waa'ee fayyaati kan nun xiyyeeffannee irratti dubbannu doktor Sanbataa Guuttataa waliin taanee qopheessinee isiniif dhiyeessina karaa teeknikaa Gideon Mikaaltuun waliin jira ammas waa'ee fayyaa keenya keessaa waa'ee onnee walii wajjin ilaalla doktor Sanbataa egaa onneen subspeciality kan irratti hojjetanidha. Guyyaa keessan baay'ee isaa onnee wajjin dabarsitu. Namoonni baay'een onneen isaanii miidhameeti kan isaan isin bira dhufanii. Mee yeroo baay'ee onneen akka miidhamtuuf yookaan akka dhukkubsattuuf wantoonni godhan maal fa'aadha? Tole gamma yoo bu'uurarraa jalqabne tokko namni tokko uumamaan saaxilama. Ijoollummaatti garaama keessatti kan rakkoo sana fudhatanii ba'an jiru. Lammataa haala jireenya hawaasaati. Keessumaa naannoo namni walitti baay'atee jiru yookiin ijoollee amma fakkeenya mana barumsaatti utaalloon tokkorraa tokkotti akka salphaatti daddarba. Tokko huuba qoonqoo yeroo dhukkubsatan jiru. Huuba qoonqoo yeroo baay'ee kan dhukkubsatanii fi isuma utaalloo yeroo qabu waan akka vaayirasiiti yeroo baay'ee. Tokko baakteeriyaadha. Baakteeriyaa sana keessa immoo specific kan ta'eera. Isarraa fakkeenyaaf akka carraa yoo baakteeriyaan sun toonsilii yookiin huuba qoonqoo dhukkubsachiise irra deddeebi'ee ijoolleen sun hin yaalamtu yoo ta'e dhibee onneetiif saaxiluu danda'a. Sadaffaa vaayirasii gosa adda addaarraa namoonni tokko vaayirasii sanarraa kan immoo rakkoodhaaf saaxilaman jiru. Ribuu yookiin foon onnee namiidheetu yeroo humna onnee sana gadi buusu jira. Diabetic cardiomyopathy yookiin cardiomyopathy wanti jennu jira. Cardiomyopathy gosa adda addaati. Uumamaan kan dhufu jira. Kan immoo erga fooyya'anii akka vaayirasii kanaanis kan dhufu jira. Dhukkuboonni biraallee kan sanaaf nama saaxilan jiru. Arfaffaa yeroo ammaa umuriin dabalaa deemuudhaan waa'ee amalaa haasa'aa turre sanarraa warra tamboo xuuxu alkoolii dhuguu furdinni qaama garmalee dabaluu yookiin immoo sochii yookiin miillaan deemuu fa'aa namni baay'ee hin jaallanne yookiin yeroo iddooma tokko namni taa'aa ooluuni dhibee kan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa, kolesterooliin kun garmalee ol ka'u nyaati kun sirrachuu yoo dhiise isaan kun immoo gosa dhibee onnee kan biraadhaaf nama saaxilachuudha. Sun akkamiin dhufaa hiddi dhiigaa akkuma mana keenya keessa jiru onneenis kan mataa isee qabdi. Achi keessattiitu coomni kuni baqeetu achi keessatti hidda dhiigaa sana dhiphisaa deemeetu akka carraa gara heart attackiitti nama geessuu danda'a. Heart attack jechuun hidda dhiigaa onnee sanaatu cufama. Yeroo cufamu sana foon onnee sun oksijiinii nyaatan argatu waan ta'eedhaaf hin miidhamachuudha. Seeliin tokko du'a waan ta'eedhaaf inni sun egaan ischemic heart disease yookiin coronary artery disease waan jedhuufis illee nu saaxila. Yeroo umuriin dabalaa deemu akkuma umurii daa'imummaatti dhibee toonsilii irraa yookiin huuba qoonqoorraa gara vaalvii onnee miidhu umurii yeroo deemu akkuma fakkeenyaaf rifeensi keenya harrii makaa deemu gogaan nannaallee akka inni jajjabaachaa deemu vaalvii onnee irrattis jajjabaataa deema. Kaalseemiin faan kun achi keessatti uumamaa deema. Inni yoo namoota tokko irratti dhiphisuu danda'a vaalvii sana irratti. Nigaan umuriidhaan wanta dhufanidha jechuudha. Gosi biraan infekshinii fakkeenyaaf ammas akka warra gosa araada namatti fidan keessaa ni jenne warri karaa hidda dhiigaa qoricha fudhatan yoo jiraatanii sunillee infekshinii onneetiifis nama saaxiluu danda'a. Kaan dhibee onnee kan fiduu danda'u dhibee fakkeenyaaf somba irratti yoo dhibeen jiraate sun onneedhaaf sombii walii hojjetu wal bira jirus dhiigii karaa onneetti deebi'eetu somba dhaqee oksijiinii argate gara onneetti dhufee paampii godhama waan ta'eedhaaf isaanillee walii wajjin hojjetu waan ta'eedhaaf dhibeen sombaa jiraate pireeshariin achi dabalee jennaani onnee irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Baay'inaan kan warra kanadha. Egaa onneen keenya mootora qaama keenyaati. Onneen keenya hin hojjenne taanaan qaamni keenya hin hojjetu.
onnee keenyaaf eeggannoo gochuutu nurraa eegama. Kanaaf onnee keenyaaf eeggannoo akkam akkamii gochuu qabna. Akkasumas immoo onneen keenya akka nagaa jirtu mallattoon argisiisne malee dhukkubsattee jirti moo dhukkubsanne jennee ilaaluudhaaf illee maal gochuu qabna? Yaada tokkotti dabaluudhaaf kan amma waa'ee jenereetara haasofne mootora onneeni paampii godha waan ta'eedhaaf mootorri amma yeroo ibsaa kana ilaalu jenereetara qaba. Jenereetara illee qabdi onneeni. Achirraa sararri toorri elektirikii kun jirti ofiiseeti conduction system inni illee rakkoo kan biraadha. Of eeggannoon namni gochuu qabu jira warra amaloota sana fakkeenyaaf namni araada garaagaraa qabu isarratti deebisee dhukkuboota garaagaraa kan akka dhiibbaa dhiigaa sukkaara kana yeroodhaan ilaalamanii to'achuudha. Kan ilaalamanii egaan sababa qaba tokko mallattoo warra qabanidha kan ilaalaman. Mallattoo fakkeenyaaf lapheen isaanii garmalee rukuta yoo ta'e hafuura kuta yoo ta'e garmalee dadhabuu yoo ta'e ijoollee irratti amma ijoolleen illee waliinii amma yeroo taphatanii ijoollee hiriyaa wajjin taphachuuf yoo hin dadhabde ta'e ilaalchisuun barbaachisaadha ijoollee. Namni inni kaan garuu yeroo mallattoon sun dhufudha. Kan warra dhiibbaa dhiigaa qaban warra dhibee sukkaaraa kolesteroolii fa'aa warri qabanii isaan at least jalqaba ilaalamanii sanarratti hundaa'ee ogeessi fayyaa haala jedhuun ilaalamuu danda'u waan ta'eedhaaf dhibee gosa kanaa warri qaban yookiin dhibee sombaa warri qaban al tokko ilaalamuun barbaachisaadha. Kanaaf kan ilaalamanii warra dhibee warra mallattoo qaban ijoollee irratti immoo warra ijoollee hiriyaa wajjin taphachuu dadhabanii dhukkuboota gara warra akka dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, kolesteroolii, furdina garmalee yoo jiraate isaan kun ilaalamuun barbaachisaadha. Umuriin egaan akka umuriitti illee onnee dirqama ilaalamuu qabu wanti hin jedhamu. Umuriidhaanii yeroo umuriin dabalaa deemu warra dhukkuba onneetiif nama saaxilan sana ilaalamuun barbaachisaadha. Warra amma dhiibbaa dhiigaa isaanii baruu lakkoofsa isaa baruu dhibee sukkaaraa kolesteroolii warra kana warra dhibee onneetiif nama saaxilan yookiin dhibee kan biraadhaaf nama saaxilanii jara sana ilaaluun barbaachisaadha. Egaa sochiin qaamaa baay'ee barbaachisaa akka ta'etti kan dubbannu walitti dhufeenya onnee wajjin sochiin qaamaa godhu ispoortiin qabu maali? Egaa inni maalidha? Onneen kan isheen sirriitti hojjettu yeroo sochiin qaamaa jirudha. Fakkeenyaaf ofuma irratti hubannee beekuu dandeenya kana yeroo ispoortii hojjettuu fi yeroo hin hojjenne tokko mini fakkeenyaaf ispoortii dhiistee yeroo itti deebitu hin dadhabda ispoortii suma sila hojjetu. Maaliif onneen kee taa'uu bare waan ta'eedhaaf deebisee jalqabuudhaaf yeroo barbaada jechuudha. Kanaaf ispoortii hojjechuudhaaf onneen kee sirriitti hojjechuu qaba. Ispoortiin maal barbaada? Humna barbaada. Humna sanaaf immoo masliin yookiin foonni dhiiga argachuu qaba. Dhiigi sun immoo paampii kan inni godhamu onnee irraatti. Kanaaf bu'uura isaati jechuudha. Kanaaf yeroo ispoortii hojjettu onneen suni hin shaakalte jechuudha. Aktiivii taati. Kanaaf ispoortiin sanaaf jabina onneetiifis hin barbaachisa. Lammata immoo dhukkubuma kaanillee akka inni onneen miineefis illee ispoortiin akkasuma yookiin sosocho'iinsi qaamaa yookiin miillaan deemuu ta'uu danda'a. Isaan kun hin barbaachisu jechuudha. Sarkuleeshinii dabalu onneen akka isheen hojjettutu dabalu. Akkuma fakkeenyaaf dhiigaa sirriitti akka inni jiraatu. Akka inni jiraatu. Akkuma amma fakkeenyaaf harki kee yeroo hojii hojjettu jabaataadha. Yoo waa hojjechaa oolte hin dadhabdu. Yoo hojiin hojjettu ta'e garuu waan xinnoo illee hojjechuu hin dandeessu. Akkasuma jechuudha onneenis sanuma wajjin deema. Guddaan isin galateeffadhaa. As istuudiyoo Yookuu Doktariitti argamtanii waa'ee dhibee nama saaxilanii amaloota akkasumas immoo onnee keenyaaf eeggannoo akkam akkamii gochuu akka qabnu waan nu ibsitaniif waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu daawwattoota keenya. Dooktar Sambataa Guuttataa maqaa keessaniin galateeffadha. Torban sagantaa biraatiin hamma wal agarruutti gaaffii kamiyyuu qabaattan 724 irratti bilbiluu dandeessu. Nama torbaniin waa godhu hanga torbaniittu nagaatti.